بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه من استنى بسنته واتبع هداه أما بعد أبوليوان إسلاما ربي كان سبحانه وتعالى باتي رمضان باتي أدات سيجر باتي صدركان إسا قدات إتا سيجر كنافو جئ كان يوكامو باتي رمضان يوكامو باتي سوما كان waan isa keessatti beekuu nu barbaachisu beeynee itti qophoynee akka agartee isa simannu yookaan ammoo simachuun nurra jiru kutaalee adda addaa keessatti waliin laallee jira. Kanneen keessaa waan agartee sooma keenya balleessu beekutu nurraa eegama. Yoo agartee waan sooma nurraa balleessu kana beeyne irraa fagaanna jechuudha. Waan san hin dalaynu jechuudha. soomni keennas nu jalaa hin badu jechuudha. Kana keessa agartee qixaanni balleessaa tokko tokko waan sooma balleessu tokko tokko jajjabaadha. Jabeenna isaa yoo beekne ammoo agartee fedhii lubbuu teennaa tana irraa of qabuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Sanirraan ammoo kasan dura Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ji'a kana ji'a sadarkaa guddaa isaa kenne. ji'a agartee guddaa isa taasise kana Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ka sadarkaa kana isaaf kenne kana kabajuu nu barbaachisa. Waan isa keessatti dalagamu dalaynee waan isa keessatti irraa fagaachuu nu barbaachisu irraa fagaannee isa simachuu nu barbaachisa. Yoo ammoo haala kanaan isa simannee jenne Rabbi biratti mindaan keenya guddataa deema jechuudha. Kanaafuu wanni agartee ramadaana yookaan ammoo sooma keenya nurraa balleessu waan adda addaatu jira. Kanneen keessaa hanga agartee irra caalaa jajjabaa ta'e yookaan ammoo ka irra caalaa jajjabaa ta'e as keessatti ilaaluu yaalii goona. Kunis maa inni qunnamtii saalaa raawwachuu haadha manaa waliin qunnamtii saalaa guyyaa ramadaanaa keessatti raawwachuu. Sanuu namni soomni irratti dirqama ta'e. Garuu yoo namni kun ramadaana keessa ta'ee nama imala deeme ima karaa jiru ta'e yoo agartee soomaa jiraatellee yoo sooma isaa haala kanaan fure homaa takka irra hin jiran. Garuu nama jiraataa ta'ee biyya isaa yookaan ammoo bakka jiraatu san ka jiraatu ta'ee sooma irra jiraate sooma isaa haala tokkoonillee haala kanaan hiikuun isa irratti isaaf hin baqqa'u isaaf hin ga'u. Kanaafuu qixaanni isaa ammoo jajjaba. Qunnamtii saalaa raawwachuun ramadaana keessa guyyaa ramadaanaa guyyaa keessatti halkanii miti. Halkanitti Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala uhilla lakum rafathu Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala Rabbi isinii hayyamee jira. Saala qunnamtii halkan keessa haadha manaa wajjin raawwachuun hayyamamee jira. Guyyaa keessa ennaa soomaa jirru san keessatti waytiin inni dhorgame wayita sanii jechuudha. Kanaafuu irraa fagaachuu barbaachisa. Tole namni tokko lubbuun isaa isa hinjifatte yoo kana raawwate maaltu isa eega? Duraan dursee wanti kun dilii guddaadha. Diliin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa agartee jibbu kana raawwachuun tawbaa isa barbaachisa. Tawbaa isa barbaachisa. Tawbaan ammoo sharxiilee akka qabdu walumaanuu beeyna. Duraan dursee waan agartee raawwatan yookaan ammoo waan balleessan san dhiisu itti aansee nadaamayu osoo waan kana dalaguu baadhe jedhanii nadaamayu. Ammas sadaffaan lamuu itti deebi'uu dhabu. Haala kanaan agartee sharxii kana guuttate tawbaan isaa sirraa waa ta'a jechuudha. Kanaafuu tawbaan isa dursaa ta'a jechuudha. Waan kana balleessuu dalagaa dilii guddaa kanarraa deebi'uun barbaachisa tawbaan. San booda agartee lammaffaa irratti sadarkaa lammaffaa irratti maal isa eega? Soomni isaa sun hin bada. Soomni sun hin bada. Garuu achi booda nyaatuu fi dhugutti hin seenu ima dhiisa jechuudha. Akkasuma itti fufa soomu bade kana. Ammas sooma yoo ramadaanaa boodaan sooma boodaan qadaa isa baasuu barbaachisa sooma kana. Sooma bade kana. Ammas kasan caalutuu dhufaa jira. Maa inni
gabra bilisa baasuu isa barbaachisa. Yoo gabra bilisa baasuu danda'e dubbiin dhumatti. Yoo gabra bilisa baasuu dadhabe yookaan ammoo yoo hin argatin maaltu isa eega? Ji'a 2 baatii 2 walitti aansee osoo guyyaa tokko idduun seensin soomutu isarraa eegama. San booda yoo sooma kana hin danda'in dhukkubaan yookaan ammoo agartee dhukkuba soomuu isan dandeessisneen yookaan ammoo imala deemuudhaaf fakkaataa kanaan yoo agartee kana guutuu hin danda'inoo wanti inni godhu miskiina 60 nyaachisa jechuudha. Tartiibaan akkana deema. Gabra bilisa baasa yoo dadhabe ji'a 2 walitti aansee sooma yoo dadhabe miskiina 60 nyaachisa. Kana dubartii fi haati manaa fi abbaan warraallee qixa dubbii kana keessatti yoo dadhaban garuu yoo isiin dirqamtee taate haati manaa dirqamtee waa takka irra hin jiran yoo agartoo garuu isa waliin dubbii kanatti itti fufte akka isaa taati rabbiin keenya irraa nu haa seeru rabbi irraa nu haa fageessu rabbiin nu haa gargaaru ibaadaa akka rabbiin nurraa jaalatu warra dalagu nu haa taasisu haadaa wallaahu a'lam wasalli allaahumma wasallim alaa nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.